Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyyaa malee yooyyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Kopheerra keessatti Itoophiyaan dhaabbilee gargaarsaa 3 ugurti. Humnoonni Amaaraa Tigraay keessa haa ba'u ka jedhamu sirrii miti jedhu mootummaan naannichaa. Nuti lixa Tigraay lafa jedhamu kan qaama naannoo Tigraay ta'e hin beeknu kan jedhamaa jiru Walqaayitti Xagadee Raayyaa fi naannawa isaa yoo ta'e bakkeewwan kunneen humnaan kan nurraa fudhatamanidha. Waan salphaatti ittifamuu danda'uun hubannoo dhabuu fi daa'imman hedduun miidhamuu fi kitaabni barreeffame. Daa'imman hedduun amma hanqina vaayitaaminii D'dhaan ifa aduutti baay'ina fuudhaan hanqina vaayitaaminii D'dhaan lafeen isaanii qaamni isaanii laafee deemuu dadhabuu, kaanii dhaabachuu dadhabuu, ilkaan baasuu dadhabuu. Kanaaf oduu dabalataan waliin turaa an asli galgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii lagta kaazee Itoophiyaa fi Suudaan daanges keessa ganam kana dabalataan reeffi argamu jiraatonni gam Suudaan BBC'tti himan. Dr. Tedros Tafarraa ka gam daangaa Suudaanii jiraatu har'a reef lama arguu hima. Reef 30 akka bisaaniin dhiibamee Suudaaniin bahe keessa 12 milisaatiin arguu dubbata. Namoonni reefi isaanii lakkeessatti argamaa jiru kunneen dhalatoota Tigraay, lixa Tigraay naannoo Humaaraatti ajjeefamanii lakkeessatti gatamanii jedhu rogeeyyiin Tigraay. Mootummaan naannoo Amaaraa kan maantana naannoo Humaaraa harka qabu gamisaatiin reefi namoota lakkeessa baafamaa jiru kan namoota nagaa miti jedha. Dubbi himaa mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee akkan jedha. ፈጽሞ ነጭ ውሸት የሆነ ነው በሬ ወለደ ወሬ ነው ማለት ነው ህዋት ያላገ Soba adiidha sangaan dhalee akka jechuuti. TPLF hawaasa idil-addunyaa dogoggorsaa jira. Torbee lama dura lola Affaarii fi Raayyaatti godhameen humnooti waraanaaf hiriirsan hedduun jalaa rukutamanii jiru. Reeffa namoota lola irratti jalaa rukutamanii konkolaataa fe'umsaan fe'ee gara Tigraay geessaa ture. Warra kanaa fi kanneen rukutamanii hospitaala keessatti yaalarra osoo jiranii du'an guuranii lagatti gatu. Kanaan hawaasni idil-addunyaa dogoggoruu hin qabu. Bakkicha deemuun qulqulleessuunis ni danda'ama. ማጣራት ይቻላል ቦታው ድረስ ሄዶ Ammaan dura mootummaan federaalas himannaa wal fakkaatu dhiyeessee ka ture yoo ta'u TPLF deebii hin kennin. Obbo Gizaachoo Mulunee turtii BBC waliin godhaniin lol humnoota Tigraay waliin godhaa jiraniin namoonni 200 ta'an buqqa'uu hima. በሶስት ግንባር ነው ጦርነት እየተካሄደ ያለው የወልቃይት ግንባር ምንለው አለ Adda waraanaa sadiin waraanni kan godhamaa jiru. Gama kaabaan addi waraanaa Walqaayitti jira. Addi waraanaa Waaq jira. Waraanni jabaan kan itti godhamaa jiru ammoo adda waraana Bahaa kan Raayyaati. Raayyaa qofatti namoonni 150 ol walumaa galatti ammoo namoonni 200 ol qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Yeroon isaa waqtii gannaa ta'us hawaasa hirmaachifnee mootummaa federaalaa waliin deeggarsa gochaafii jirra. Dhaabbileen idil-addunyaas dhaabbilee dhugaa yoo ta'an akka nu gargaaran barbaadna. ትክክለኛ ተቋማት ከሆኑ ለነዚህ አካላት ድጋፍ ያቀርቡ እንዲያግዙን እንፈልጋለን። Itoophiyaan dhaabbilee gargaarsa namoota 3 hojiirra uguruu beeksifti. Dhaabbileen kunneen ergama eeyyam fudhatanii al socho'anii jedhu mootummaan Itoophiyaa. Hoogganaan gargaarsa namoonni ka dhiyootan Itoophiyaa daawwatee Martin Griffiths himannaan bu'uura hin qabne aangaa'otni Itoophiyaa hojjettoota gargaarsa namoomarraa dhiyeessan akka dhaabbatu gaafata. Beekaa Toomaa gabaas qaba. Medicine Sans Frontiers yookiin Hakimoota Daangaa Maleeyyii Damee Holland Norwegian Refugee Council fi Al Maktoum Foundation dhaabbilee gargaarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa hayyama hojii isaanii baatilee 3f jalaa uggureedha. Naannolee Tigraay, Gambeellaa, Amaaraa fi Somaalii keessatti gargaarsa fayyaa akka kennu MSF Dameen Holland hayyamni isaa ugguramuun hojii lubbuu baraarsaa hojjetaa jiru akka miidhu ibsa BBCf ergeen himeera. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbati kun ergama heeyyama fudhateef ala odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuu fi satalaayitii qunnamtii reediyoo hayyama malee biyya galchuun himate. Dabalataan lammiilee biyyoota alaa hayyama hojii seera qabeessa hin qabne qacaree hojjechiisaa ture jedha. Haaluma wal fakkaatuun bara 2020 namoota miliyoona walakkaa ol naannolee garaagaraa keessatti gargaaraa akka ture ka himu Norwegian Refugee Council odeeffannoo dogoggoraa tamsaasuu fi lammiilee biyyoota alaa hayyama malee qacaree hojjechiisuun himatameera. Dhaabbileen kunneen dhimma hayyamni isaanii ugguramuu mootummaa Itoophiyaa waliin mari'achaa akka jiran ibsa baasaniin beeksisaniiru. Dhaabbati biraa ka biyya UAE hayyamni isaa jalaa uggurame Al Maktoum Foundation seera COVID-19 to'achuuf kabajuu dhabuu fi dhimma bajata qisaasessuun wal qabatuun himatameera. Waraanni kaaba Itoophiyaatti humnoota mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti adeemaa jiru erga eegaleenas hariiroon dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi mootummaa Itoophiyaa jidduu jiru yeroo gara yerootti laaffachaa dhufe. Aangawooti mootummaa fi kanneen mootummaa deeggaran dhaabbileen gargaarsa namoomaa finciltoota Tigraay deeggaru jechuun qeequ. Ministeerri Deetaa Ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Redwaan Huseen amma dura dhaabbileen gargaarsaa tokko humnoota Tigraay hidhachiisuuf yaalii taasisan jechuun mootummaan tarkaanfii akka fudhatu akeekkachisanii turan.
guyyoota 6 darbaniif Itoophiyaa daawwataa akka turan hoogganaan gargaarsa namummaa UN Martin Griffiths himannaan aangawoonni Itoophiyaa hojjettoota gargaarsa namummaa irratti dhiyeessan balaa qabaachuu himanii akka dhaabbatus gaafataniiru. Uummata naannoo Tigraay keessaa 90 ol gargaarsa hatattamaa barbaadu ka jedhan aanga'aan kun namoonni 400 ol beela keessa jiraachuu himan. Waldiddaan mootummaa fi dhaabbilee gargaarsaa jidduutti adeemaa jiru sochii gargaarsa namummaa daranuu rakkisaa taasisuu mala yaaddoon jedhu dabalaa jira. Dhaggeeffattoonni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan Suudaan miseensa murtii yakka idil addunyaa ICC ta'uu fi sagalee guutuun irratti waliigaluu himan. Ministeerri muummee biyyattii Abdallah Hamdok Twitter isaa irratti Suudaan amma olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuu fi kutannoo cimaa qabdu jedha. Tarkaanfiin Suudaan kun biyyattii pireezidantii duraanii Omar al-Bashir dabalatee kanneen yakka waraanaan himatamanii jiran ICC dabarsitee kennuu fi xumuruu akka ga'u argisiisa. Indiyaa magaalaa Deelitti dubartiin umrii gan 9 gareen gudeedamtee reefisii gubamuu fi hiriirri mormii guyyaa 4 deemaa jira. Intalli tun bishaan waraabuu fi haadhii ergattee gochi kun irraan raawwatu himan. Poolisoonni amma dhiirota 3 qabu ibsa. Afgaanistaan magaalaa Kabul keessatti haleellaan mana ministeera ittisa biyyattii irraan raawwatee lubbuu nama 8 galaafate. Ministeerichi Bismillaahi Kaan yeroo haleellaa kanaa man hin turre maatiin isaallee nagaan ba'uu himan. Gareen Taalibaan kan itti gaafatamummaa fudhattee haleellaa kana hojjettoota mootummaa irratti taasisuu fi karoorfannee jetti. Olimpikii Tookiyoo deemaa jiruun Keenyaan irraa warqii jalqaba argatte. Fiigicha dhiirotaa miitar 800 atileetonni Keenyaa 2 tokkoffaa fi 2ffaa ba'uun injifatan. Yuugaandaan irraa warqii jalqaba argatte. Pireezidantiin Rwaandaa Paul Kagameen afaan Swahilii biyyisaa guddisuu fi barsiistonni Tanzaaniyaa irraa dhufan pireezidantii Tanzaaniyaa gaafate. Rwaandaan kabar 2017 Swahilii afaan biyyaalessaa dabalte hanqina barsiistotaa fi guddachuu dadhabuu himte. Jidabree pireezidantii Yuugaandaa Yoweri Museveniin Afrikaa tokkoomsuu fi lammiileen Afrikaa Swahilii baruu qabanii jedhu. Ministeerri muummee Tuniiziyaa kadhiyyoota naangoorra kaafame eessa jira jechuun uummatii gaafachaa jira. Miidiyaa biyya keessaa eegiyaan gorra kaafame maatiin hin argine jechuun gabaasaa jira. Pireezidantiin biyyattii Qaayis Sa'iid meechichi aangoorra kaasee paarlaamaa yeroo fidhuun ni yaadatama. Humnooti Tigraay naannoo Amaaraa fi Afar keessaa humnoonni naannoo Amaaraa immoo walitti Tigraay keessaa hatattamaan akka bahan Ameerikaan gaafate. Ministeerri Ajalaa US akkasumas irraa daawwannaaf Itoophiyaa galan ka eegaman hooggantuu USAID Samantha Power lolli kaaba Itoophiyaa dhaabbachuu akka qabu gaafatan. Mootummaan naannoo Amaaraa lafti Tigraay jedhamu hin beeku jedha. Beekaa Toomaa gabaas qaba. We are very concerned about the worsening conflict in northern Ethiopia and its impact on humanitarian. Waraana kaaba Itoophiyaa hammaachaa jiruu fi dhiibbaa inni hojii gargaarsa namummaa irratti uumaa jiruun daran yaaddofneerra. Irra deebiin qaamoleen waraana kana keessaa harka qaban lola dhaabanii waliigaltee dhukaasa dhaabuurra gahuuf marii akka eegalan gaafanna. TPLF humnoota isaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa akka baasu akkasumas mootummaan naannoo Amaaraa humnoota isaa lixa Tigraay keessaa hatattamaan akka baasuu fi mootummaan Eertiraa immoo loltoota isaa dhaabbiin Itoophiyaa keessaa akka baasu irra deebiin waamicha dhiyeessina. Qaamoleen hundi gargaarsi namummaa danqaa malee kanneen waraana kanaan miidhaman akka dhaqqabu tumsuu qabu. Uggurri sochii daldalaa Tigraay irra kaa'ames dhaabbachuu qaba. Assistance to those affected by the conflict and the commercial blockade of Tigray must end. Kana ka jedhan dubbi himaa ministeera haajaalaa Ameerikaa Ned Price yoo ta'an hooggantuun dhaabbata gargaarsaa Ameerikaa USAID Samantha Power kan Itoophiyaa daawwataa jiranis ibsa wal fakkaataa gama Tiwiitarii isaaniin dabarsaniiru. Waraanni kun qawween furmaata argachuu hin danda'u ka jedhan Samantha Power gargaarsi namoomaa uummata Tigraay rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu yoo barbaadame waraanni dhaabbachuu qabaa jedhan. Guyyoota darban Sudaan daawwachaa akka turan aangoftuun kun namoota sababa waraana Tigraayin buqqa'anii baha Sudaan jiran qaamaan dhaqanii dubbisuu himaniiru. Har'arraa eegalee gara Itoophiyaa imaluun gargaarsi namoomaa danqaa malee Tigraay dhaqqabuu akka danda'u dhiibbaa uumuuf aangawoota Itoophiyaa waliin ni mari'atu. Mootummaan Itoophiyaa amma dura waamicha Ameerikaan dhiyeessites ta'e dhimma daawwannaa Samantha Power irratti waan jedhe hin qabu. Haa ta'u malee waamicha humnooti Amaaraa lixa Tigraay keessaa akka bahan hooggantuun tun dhiyeessan ilaalchisee dubbi himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulune deebii kennaniiru. ትነግ ወይም የአሸባሪው ህወሓት አካል ከአፋር gareen shoror keessaa TPLF naannoo Affaarii fi Amaaraa keessaa haa bahu
weerara haa dhaabuu ka jedhu hagam onni irraa ka dubbatame akka ta'e beekuu baadhus waan gaariidha. Humnoonni Amaaraa lixa Tigraay keessaa haa ba'an kan jedhamu sirrii miti. Nuti lixa Tigraay lafa jedhamu kan qaama naannoo Tigraay ta'e hin beeknu. Kan jedhamaa jiru Walqaayitti Xagadee, Raayyaa fi naannawa isaa yoo ta'e bakkeewwan kunneen humnaan kan nurraa fudhatamanidha. Eenyummaa isaa saamame deebifachuuf qabsoo godheen uummanni bilisummaa isaa labsatee jira. Amma nagaan jiraachaa jira. ህዝቡ ባደረገው ትግል ነፃነቱን አውጇል። አሁን በሰላም እየኖረ ነው ያለው። Waa'ee fayyaa daa'immanii gaaffileen yeroo hedduu gaafatamu maali? Ispeeshalistii dhibee ijoollee fi daa'immanii kataan Dr. Barra Olaanii Tibbana kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii jedhu maxxansiisuun uummataan gaa'e. Dhimma kitaaba kanarraati waa'ee keenya maatii olaanaa waliin turtii kataasisee Dr. Barraan kitaaba kan keessaa wantoota namoonni yoo duraan beekumsa qaban ijoollee isaanii irraa ittisuu danda'anii jira jedha. Waan kitaabichirraa fuleeffateen eegala. Hordoffiin fi kunuunsi kan ta'uu qabu osoo daa'imni dhalatiin dura. Kana jechuun daa'imni gadameessaadhaa keessatti uumame guyyaa uumame eegalee kunuunsi haati ofiisheef gootu indirectly daa'imaan fayyada. Fakkeenyaaf hirna dhiigaarraa of ittisuu karaa hordoffii ulfaa gootee ayireen fudhachuu, fooliik asiidii kan jedhamu fudhachuu, akkasumas nyaata ga'aa nyaachuu, dhibeewwan tokko immoo dhibeewwan haadha daa'imman itti darban karaa ulfaa, karaa da'umsaas karaa ulfaas dhibeewwan kanaaf buufata fayyaa deemtee hordoffii ulfaa gootee akka dhibeen kun daa'imatti hin dabarre gochuu irratti akka hojjetu taasisuu. Dabalataan immoo daa'imni tokko dhalatee amala akkamii agarsiisa? Dhalatee guddina akkamii keessa darba? Gaaffiiwwan maatii tokko immoo jiru guyyaa jalqaba daa'imni dhalatee galee daa'imni tokko erga dhalatee yoom qaama dhiquu qaba? Yoom saamunaa fayyadameen qaama dhiquu qaba? Yoom ifa aduutti baasuu qaba? Faayidaan talaallii maadha? Daa'imni koo dhibee akkasii qaba. Fakkeenyaaf dhibee bulgaatii qaba, dhibee garaa jininnaa qaba, dhibee gogiinsa garaa qaba. Maatiin waa'ee daa'imman isaanii waan hedduu baruu barbaadu. Keessumaa wantoota bu'uura ta'an irratti wantoota maatiin beekuu qaban jedhaman irratti kan fuulleeffatedha. Yaalli yookaan fayyaan daa'immanii kan nama guddaarraa maaltu adda godha? Maaltu akka ulfaatu gochuu danda'a? Daa'imman akka nama guddaa waan barbaadan dubbatan. Waan barbaadan hundumaa maatiirraa eeggatu. Waan barbaadan hundumaa maatiirraa eegu yoo waan barbaadan sadhaban bo'uudhaan ibsu. Mallattoo wal fakkaataa ta'e agarsiisu. Kanaaf mallattoo sana maatiin dursanii beekanii daa'imman maal akka barbaadan kunuunsi isaaniif barbaachisu maal akka ta'e beekuu qabu jechuudha. Kitaaba kana akka barreessuuf ka'umsa kan sii ta'e maali? Kitaaba kana akka barreessu kan taasise haadholiin gaaffii wal fakkaataa gaafatu yeroo hedduu yeroo mana yaalaa dhufan yeroo daa'ima godhatanii deeman gaaffii wal fakkaataa gaafatu. Gaaffii wal fakkaataa gaafatan kanaaf immoo tokko yeroo erga da'anii booddee beekuun qaban wantoota kana. Fakkeenyaaf daa'imni haati tokko dhibeewwan akka HIV, dhibeewwan akka hepatitis B kan tiruu miidhu jechuudha. Dhibeewwan akka fantoo kan haadhaa daa'imatti yoo darbe daa'ima baay'ee miidhu kana erga daa'imni dhalatee beekuun qaban. Maaliif dursamee kan ittifamuu qaba. Erga daa'imni dhalateeti intervenshiniin ta'u baay'ee jijjiirama fiduu dhiisuu danda'a. Kanaaf dursanii akka itti qophaa'an taasisuuf uummata bal'aa barsiisuun barbaachisaadha. Uummata bal'aa barsiisuuf immoo kitaaba barreessuun dirqamaan ta'e jechuudha. Taariyaati waggaa baay'ee yaala daa'immaniirra hojjetteerta jedheetiin yaadaa wanni rakkisaan yaala daa'immanii keessa jiru maali? Mudannoo akkamii qabda dhuunfaa keetiin? Mudannoos dabalatee wantoota salphaatti ittifamuu danda'an fakkeenyaaf wantoota akka hirna dhiigaa, wantoota akka dhibee ifa vaayitaamin D kan ifa aduurraa argaman. Daa'imman ifa aduutti ba'uudhaan faayidaa hedduu argatu. Isa keessaa tokko immoo faayidaa vaayitaamin D. Daa'imman hedduun amma hanqina vaayitaamin D'dhaan ifa aduutti hin bahin hafuudhaan hanqina vaayitaamin D'dhaan lafeen isaanii qaamni isaanii laafee deemuu dadhabuu, kaanii dhaabachuu dadhabuu, ilkaan baasuu dadhabuu. Kun wantoota salphaatti ittifamanidha wantoonni kun. Amma hospitaala keessa daa'imman hedduun hanqina vaayitaamin D'dhaan kan ciisan jiru, kanneen dhibee hanqina dhiigaadhaan kan ciisan jiru. Wantoonni kun immoo wantoota ittifamuu danda'anidha. Kanaaf erga dhibeen kun dhufee hospitaala dhufanii ciibsanii yaaluurraa dursanii ittisuun baay'ee murteessaadha. Kana gochuuf immoo nuti yeroo baay'ee kan nuti arginu namoota daa'imman dhibamanii hospitaala dhufanidha. Kan fayyaata kan utuu hin dhibamin hospitaala uummata keessa jiran bira ga'uuf immoo kitaaba barreessuun barbaachisaadha. Namni dursee akka dubbisee irraa dhibeewwan kanarraa daa'immanitti. Jijjiirama akkamii fidattee adda kitaabni kun amma hubannoo haasaarra? Tokko jalqaba uummanni yoo dubbise fedhiin dubbisuu jiraannaan uummanni dubbisnaan waan baay'ee irraa argata. Maatiin amma ammaatti kitaaba kana dubbisan baay'ee akka irraa fayyadaman na beeksisaa jiru. Kitaabni sun immoo itti yaadamee hakiimota daa'immanii yuunivarsiitii adda addaa barsiisan gulaalamee baay'ee uummataaf fayyada jedhamee kan yaadamee qophaa'edha. Kanaaf faayidaa hedduu irraa argatu jedhee yaada. Tolee baay'ee galatoomi. Baay'ee galatoomaa isinis. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa ganumaa nu waliin turuu keessanii fi ulfaadha isaniin jedha. Mammaansi galgala kanaa fayyaan abbaa har hiikaan isa isaan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qophees beekaa atoomaa oduutiin dabalataan weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra laala gam teknikaatiin namni sagantaa kan nu qopheesse Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan immoo aan asli galgalooti ak borisaatti akkana
nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhan bulaa.